Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraan duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu, nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti sinaa qabu keessummeessaan keessanarraan murataa sabaati. Sagantaa keenya har'aa keessatti qophii tokko qofa qabannee dhiyaannee jirra. Itti mirga namoomaa waraanni mootummaa uummata nagaa irratti dhaqqabsiisaa jiruun godina Wallaggaa Lixaa Ona Qondaalaatti maqaa baa'oo deeggartan waboo nyaachiftan jedhuun qe'ee fi qabeenya isaa saamanii haadha warraa isaa ulfa ji'a 9 waliin reebuun isas mana irraa ari'anii mana isaa jalaa kan ibiddaan guban obbo Muhammad Ibraahimii fi jiraataa naannoo sanaa waliin gaaffiif deebii taasisne. Akkasumas haaluma wal fakkaatuun godina Arsii Ona Collee gandeen Maanyaa Laga Bunaa fi Maanyaa Daraartuutti abaa'oo deeggartu jechuun miidhaa uummatarraan gahaa jiran irratti yaada jaal Saartuu Bakkalchaagaa nuuf kennan wal duraa duubaan isin biraan geenya. Jalqabarraa hanga xumuraatti nu wajjin turaa isiniin jechaa gara oduu galgala kanaaf qabannee dhiyaanneetti isin dabarsina. Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu isaa kanaaf qabnu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu waliin Anayyaantu Bulchaati. Godina Wallagga Lixaa onoota garaagaraa keessatti dararaan waraanni mootummaa uummatarraan geessisaa jiru akkuma itti fufetti jira. Odeessi sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe akka addeessutti godina Wallagga Lixaa Ona Gullisoo, Yuubdoo, Jaarsoo fi kan kana fakkaatan keessatti reebichi, hidhaa fi saamichi waraana mootummaatiin uummatarra ga'aa jiru daran hammaachuutu dhaga'ame. Jiraattonni akka jedhanitti waan nuti quba hin qabneen nu yakkanii nu miidhaa jiru jedhu. Haaluma kanaan guyyaa gaafa 30/8/2019 Ona Gullisoo irraa obbo Ibraahim Dheeressaa fi obbo Abdii Hambisaa ka jedhaman meeshaa manaa qabdu jechuun reebicha humnaan olii irraan ga'anii dhiiga funyaaniif afaaniin baasanii kaambii naannoo jirutti fuudhanii deeman. Namoonni kun lameen miidhaan irra ga'e cimaa ta'us yaala tokkollee osoo hin argatin kaambii waraanaatti dabalataan dararamaa jiraachuutu beekame. Ganda Ennennaanii Kormaa irraas akka lakkoofsa Habashaatti halkan keessaa sa'a 9tti mana Molaatuu Tamasgeen deemanii miidhaa wal fakkaatu erga raawwatanii booda maatiin guutuun irribarraa ka'anii in ajjeesinaa homaa manaa hin qabnu jennaan maatii isaas abbaa isaa obbo Tamasgeen Abuuruu umurii 120, haadha isaa aadde Alamii Faayisaa umurii 100 fi haadha warraa isaa Gaaddisee Abaataas reebicha hamaa irraan ga'uun daandii irratti dhiisanii isa immoo fuudhanii deeman. Haaluma wal fakkaatuun guyyaa kaleessaa jechuun 3/9/2019 Ona Jaarsoo Baddeessoo irraas daa'ima umurii 13 Boontuu Namarraa jedhamtu obboleessi kee hidhata waraana bilisummaa Oromoo qaba, kanaaf atis shugguxii qabda jechuun gabaa keessaa qabanii gara kaambiitti geessanii dararaa jiran. Ona Yuubdoo ganda Biqiltuu Ayiraa irraa obbo Ambaa'ee Noonnoo haadha warraa isaa adde Addisii Mangashaa, ijoollee isaa Iddoosaa Ambaa'ee fi Lalisaa Ambaa'ee akkasumas nama mana isaa jiraatu Waaqkennee Jabeessaa gara mana hidhaatti erga geessaniin booda deebi'anii qabeenya mana keessa jiru mootorsaayikilii tokko, moobaayila 2 fi meeshaa mana keessaa mara saamanii akka deeman keessa beektonni sagalee bilisummaa Oromoof himan.
Miseensonni adda bilisummaa Oromoo konyaa Awustiraaliyaa hagaya 25 bara 2019 walgayii idilee godhachuun dhimmoota adda addaa irratti ejjennaa fudhatan. Hagaya 25 bara 2019 miseensonni adda bilisummaa Oromoo biyya Awustiraaliyaa konyaa Viiktooriyaa walgayii idilee godhachuun haala yeroo Oromiyaa fi Itoophiyaa irratti marii bal'aa erga geggeessanii booda xumura irratti ibsa ejjennoo qabxiilee garaagaraa qabu dabarfachuun milkiin xumuranii jiru. Jijjiiramni biyya Itoophiyaa keessatti wareegama qeerroo fi qarreen dhufee jira haa jennu malee miidhaan saba Oromoo fi cunqurfamtoota biroo irra ga'aa ture har'as bifa isaa jijjiirratee itti fufee jira ka jedhan hirmaattonni walga'ii kanaa seeraan ala guuramanii hidhamuun mooraa waraanaa keessatti tikfamuun ajjeefamuu fi qabeenya saamamuun dararamuu fi ari'atamuun saba keenyarraa hin dhaabbannee jedhan. Uummanni keenya dachee isaarraa weerara hamaan waraanaan buqqifamee biyya isaa keessatti godaantuu ta'ee beelaa fi dhukkubaan harcaasamaa akka jirus walga'ii kanaan ibsameera. Mirgoonni xixiqqaan duraan saba keenyaaf abdachiifaman kanneen akka aadaa fi afaan ofii guddifachuu, dagaagfachuu fi biyya ofii keessatti kan dalagaa kan seeraa fi ogummaa ta'uun maleef ammallee tumsii fi deeggarsi mootummaa godhamuu fi malee hafee dhiibbaa guddaan afaan Oromoo irratti karaa adda addaa bifa qindaa'een geggeeffamaa jira jedhaniiru miseensonni adda bilisummaa Oromoo konyaa Viiktooriyaa walga'ii kanaan ibsa ejjennoo dabarfatan. Adeemsi karaa nagayaa biyyattii keessatti abdatamee fi eegame akka silaa barbaadamutti of dura deemuu nafee caalaattuu deebisee biyyattii jeequmsa dandamachuu hin dandeenye keessa seensisee jira jedhaniiru. Kana hambisuuf jedhan miseensonni adda bilisummaa Oromoo konyaa Viiktooriyaa Awustiraaliyaa ilmaan Oromoo mirga isaanii gaafachuu qofaaf golee Oromiyaa cufarraa guuramanii mooraa waraanaa fi manneen hidhaa adda addaa keessatti ugguramanii jiran haal duree tokko malee gadi lakkifamuu qabu jedhaniiru. Xumura irrattis miseensonni adda bilisummaa Oromoo konyaa Viiktooriyaa Awustiraaliyaa gaaffii uummataa karaa nagaa deebisuuf waadaan galame gara afaan qawweetti deebi'uu isaa ni balaaleffanna erga jedhanii booda rakkooleen siyaasaa biyyattii marii siyaasaa fi adeemsa karaa nagaatiin hiikamuu qabaa jedhaniiru. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduunsaa kanaaf qabannee dhiyaanne kanuma haga ammaatti qophiilee keenyaafan hordofaa. Dhaggeeffattoota keenya kan nagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun jalqabeetti fufa. Dhiittaa mirga namoomaa waraanni mootummaa uummata nagaa irratti dhaqqabsiisaa jiruun godina Wallaggaa Lixaa Ona Qondaalaatti maqaa adda bilisummaa Oromoo deeggartan waboo nyaachiftan jedhuun qe'eef qabeenya isaa saamanii haadha warraa isaa ulfa ji'a 9 waliin reebuun isas manarraa ari'anii mana isaa jalaa kan guban obbo Muhammad Ibraahimii fi jiraataa naannoo sanaa waliin gaaffiif deebii taasisne akkasumas godina Arsii Ona Collee gandeen maanyaa laga bunaa fi maanyaa daraartuutti abaa'oo deeggartu jechuun miidhaa uummatarraan gahaa jiran irratti yaada jaalsaartuu bakkalchaa agaa nuuf kennan wal duraa duubaan akka itti aanutti siniif dhiyeessina nu wajjin tura. Fatame lammiin koo kan saafibame kan nuuf hin galle kan saafibfamu qoroof kuwwaan hin malle. Inni dumarsee nyaachuuf maamnuutti erganii nutti hirkatanii nu buuffisanii dhaanuuf maatti hirqamadee. Lammiin koo goota jajjabii akka maqaasaa biyya ofii salphaatti maaltu gadhiisa. Lammiin koo goota jajjabii akka maqaasaa biyya ofii salphaatti maaltu gadhiisa. Meeqotaan duutaa falmannuu tokko taane barumaan roorroo faarsuun kun hin taane. Meeqotaan duutaa falmannuu tokko taane barumaan roorroo faarsuun kun hin taane. Hello. Sagalee bilisummaa Oromoo irraa isin bilbilaa jira.
Waaqonooleen jedhama. Naannoo keessan rakkoon tokko tokko uumame jechuu dhageenne sanirraa yaada sanirraa fuudhuu barbaanne ta'e mee maaltu ta'e mee haala jedhu ibsaa. Ani Mahammad Jibraaliin jedhama kan ko. Wanti ta'e kuni arbii darbee jechuudha. Warra manaa dhaqaniiti qabeenya shaawwas 9 jechuudha mana saamanii. Haadha manaa fi gubbaa ollaa kootii miskiina achi goreyyees tokkos bani hangammaa dhiiga fincaa waliin fuudhanii deemanii jecha. Kun amma kan taa'ame mana keessan irratti ta'e? Haadha manaa lamaan qaba waan ta'eef haadha manaa tokko irratti jechuudha. Guyyaa sanii haadha manaa sanii dhaqaniiti waraana nama 20 geessaniichi dhaqanii mana jala bulanii gaafa mana keessatti rukunna jaanii kun isaa miti inni malki isaa nama gurraachaa rukutunaa jaanii irraa walloowwanii. Kanaaf haadha manaa olii gaffuudhanii gottotanii lafarra shorrosanii ulfa jira 9 baatti gara malee olii gaggooranii hanga maallee hin argine. Maal ani ishee akkas godhanii olii gaggooranii kuchiisanii gaafaan deemee ilaala jiru gara kootii horiyanii ishee ajjeesuu barbaadan saawwan 9 fuudhaniiti kaampii geessani. Saawwan 9 horii keessanii yeroo fuudhanii kaampii geessani maal jedhanii moonaa keessanii yaasanii kaampii geessuu danda'an? Horii xiyyaana ani waan balleessine feesbuuka hordofaa miidiyaa addaa hordofaa. Guyyaa daawwitiif isaa galus baay'ee gammadee isaa bara garmalee ittiin gammadee waan ta'eef sababa gammadee kaa'imuu jaanii ani immoo waan biraan balleessine qotee bulaadha jimaan koo waan caatii yamugaa hektaara 2 jechuudha sangaa 20 ta'a kanaaf caatii kana caphatanii guyyaa hundumaatti jiran jechaadha hangammaa kana na godhanii kareessee wanti cimaan haaraan namni tatemmayyuu guyyuma sana achirraa ba'anii mana koo dhufanii haadha manaa kaaniif lamaan qaban ta'eef kanas mana haaranii biyyarraa baatee ishee fidaa jaanii olii gannama godhanii Taatii kola farraa fixanii mi'a manaa waan jiru mi'a akkuma 10 wayii bitama jechuudha. Sinam bisnee fixanii caatii koo sinam bisnee gaariintanii gabaarratti fedhan jechaadha. San malee hoo mana guban jechuu dhageenya sunoo manni guban ni jiraayin? Suni gaamma darbinee bira darbinee gaama bakkannee bakka irra jirti maatiin koo iddoo kolan bittinuutee jaakkaa jirti. Amma gaa kaleeyaa waraanni nama 20 biranii fudhatee waraanni mootummaa mana kootii bobbaanii jechuudha. Mana koo baallee 70 olii gad godhanii abidda qabsiisan mana citaatis tokko gombisa midhaanii mana sharaadhaa fi boqqolloo taa'onna hektaara tokko bakka lafarraa ciraawuma sii balleessanii raatan jechuudha makaranii boqqolloo amma dhalaa jirtu. Amma sababni guddaan waraanni mootummaa kun tarkaanfii ammeenyaa akkanaa kana isin irratti fudhatuuf inni ijoon maali? Inni ijoonii isin deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti isaan deeggartanii isaan jaalattanii jaanii kanaaf yookaan isaan qallabdanii kan jiru nuyi Daawud Ibsaa addunyaa guutuu maratee mootummaa irra maratee Daawud Ibsaa galchuun mootummaa waan ta'eef karaa kaaniin addunyaa irra maratee galchee nuyi isa gaafas deeggaruu kan dirqama ta'a isa deeggaruu wanti isaan keessa hin jiru deeggaruu addunyaa guutuu deeggaree jenneen. Ta'eewwan amma ta'e kanaaf hawaasni naannoo uummanni ollaa ka waliin jirtani gochaa hammeenyaa amma karaa waraana mootummaatiin taasifame kanaaf wanni uummanni naannoo jedhu maaltu jira? Uummanni naannoo akkiyaani waan balleessine uummata nagaatiin qabeenya isaa hin balleessina jennaani uummanni fayyaan mandara saniitiin akka ganda saniitti waamanii jechuudha. Waltajjii gaggeessanii yoo inni ajjeefamuu baate arguuf teessanii isa fidaadhaa haadha manaasaas ishee baddees fidaadhaa amma ajjeefne isin garsine kayyoon habaasin isa hin ajjeeftanii waan balleessine erga isa gatinii maatiinuu baqattee jirti qabeenyi kun uummata Oromootiin balleessinaadhaa gochaan kun hin barbaachisu jedhanii ni beekta achirratti hawaasni jaarsoliin qabeenyaa fi daa'imni qabeenyi kuma 100 kan lakkaamu jimaan kun si'a tokkicha kuma 60 gurgurama iddoo lama caatiin kooti iddoo kuma 120 si'a tokkicha gurgurattu dhabduu koottu harka kannadhu jaanii ga'anii waan balleessine waan hin balleessine gaa'ee si ajjeefna jaanii yoo dhiigni koo bilisummaa inni adduu malee fiddu jaanii eegaanii bilisummaa dhoowwe uummata Oromootiif gargaarsan ta'a uummanni Oromoo na ajjeefatu dhiigni koo addunyaa irra barbaadame malee ani hin dhufuu jeetiin gaana mala ajjeesuu bakka kanarratti uummanni dhiisii jaanii irraa dadhabanii waltajjiin har'aas oolee kaleessaas oolee deengaddaas oolee jechaadha. Amma akkasin naan jedhaa jirtanitti qe'eef qabeenya keessan irraa baqattanii iddoo biraa jirtan jechuudha? Baqadheen jira maalaan wallaahi billaahi baqadheetiin jira ani lafiin irraa dhufe godina Harargee irraa zoonii Baarraa gara kana dhufne jecha waggaa baay'ee natti ture. Amma gaa achi dhaquudhaaf qabeenya achi duriin irraa deemu gadhiiseeti jechuudha suni nama biraa qabaa asii gaa waan hin qaburraa ka'ee karaa irra bahee deemu qabu karaa hundaan
na barbaadaa jiranii amma har'aan tana yoo isa fiduu baatan jaanii uummanni fayyaan hidhaa jira guutuun gara nama 500 olii hidhaa jira amma kan birra. Mee amma akka waliigalaatti mootummaa waraana uummatatti bobbaasee tarkaanfii akkanaa isinirra fudhataa jiruuf haa ta'u uummata Oromoo bal'aa fi haala amma ta'e kanaan wal qabsiiftanii dhaamsi isin qabdan maaltu jira? Dhaamsi ani qabu qabeenya koorra darbee qabeenya koo miti ani uummata Oromoo meeqa ajjeefamaa jira meeqa reebamaa jira funyoodhaan xaxamee akka qarqarrootti kan guuramaa jira. Ummati Oromoo fayyaan baqachaa jira giddii waltajjii baasuu giddiidhaan mormii dhageessisaa ilma Oromoon jaalalujaa mormaa jaanii uleen nama ajjeesaa jiru dhumaatiin baay'attee rakkoo adda addaan nuqamaa jira furmaanni maayilaa ta'an jee nuyi ani waan hin jeen beektaa gaafa jaarsoliin namaamtu qaama nama baasuqqannaan jeen bilbila siraa waan kazaanii qabu waan ta'eef jaarsoliin na dawwallaanii wanta tokko addunyaarra wanti jijjiirachuu hin taane amantaan kaabbaatii lammummaa kiyya Oromoodhaan hin jijjiiradhuuti uummanni Oromootiin lammii tokko lammii Oromoo lammii Tigraay hin taatu lammii Ameerikaa hin taatu Oromummaan hin jijjiiramtu jamaa kanaaf hin dhufnuuti kanaaf hin dhufnuun jeenii lammummaa ofiitiif namni dhumaa jira akkamitti Oromoodha nuti kanaaf dhumuu qabnu aja'uudhatti namni dhumaa jira. Ani mootummaan kuni tarkaanfii ajjecha reebicha qabeenya namaa gubee barbadeessee horii namaa saawwa saamee kan kalachaa deemuu kanarraa mootummaan kun nurraa eeguu nurraa uggura kanaa nurraa kaasuu maqaa sobaatiin kijibaan nu barbaadee nu miidhuu kanarraa nurraa kaasuu uummanni Oromoo miidhaa kan akka nurraan hin geenye jechaa jira waan ta'eef rakkoon kun akka nurraa furamu qaamni dhimmi isaa akka nurraa furuun barbaadan karaa fayyadamee rakkoo kana waraana mootummaan Abiyyi Ahmediif hogganamuun nu bobba'e malee waraana biraatii miti. Kanaaf nuyi rakkoo mootummaan kunirra dadhabnee jirra dhumneesi ajjeefamnee reebamnee saamamneesi waan keessa jiru qabnu sagaggaalamnee ijoolleen durbaan hin gudeedamti dubartiin hin gudeedamti rakkoo meeqaan nurra gahaa jira baaburatti hin dhaqatan gabaatti hin dhaqatan bireeniin karaarra dhaabbatanii rakkoo addaan irra jiranii mootummaan rakkoo kana akka nurraa kaasu yoo mootummaan hin jiru ta'e qaamni dhimmi ilaallatu addunyaan marattee uggura akkasii akka nurraa kaaftu ergaan kiyya kanaa jira. Ayyee rakkoo isin irratti raawwatame dabalatee haala naannoo sanii irraa yaadannoo ibsaniif Muhammad maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromoo galatoomaa isiniin jenna. Ayyee guddaa ulfaadha galatoomaa. Maftu fatame lammin ko kan sabibame kan no fingalle kan sabibam ko ko wan malle Dinne du marse minatu mamnu tergani nutir katani nubu pisani daluf na terkamadi lammin ko tajajjabi akka maqaasa biyya ofii salphaatti maaltu gadhiisa lammin ko tajajjabi akka maqaasa biyya ofii salphaatti maaltu gadhiisa meekotaanu falmannu tokkotaani barumaanu roorroo faarsuun kun hin taane meekotaanu falmannu tokkotaani barumaanu roorroo faarsuun kun hin taane. Godina Wallagga Lixaa Qondaala bakka naannoo Ashuunfaa Mariisuqaa kan jedhamtu araddaa burqaa misoomaarraa guyyaa kaleessa abaaboo shanee qallabdu jechuudhaan Muhammad Ibraahimii kan jedhamu qorqorroo baallee 75 beenzilaa gubuudhaani akkasuma caatii hektaara tokko walakkaa kan ta'u jalaa ciranii balleessaniiru qotiyoo 9 jalaa fudhataniiti kan isaan deemanii haadha manaa ilmaan 4 qabdullee akkasuma ulfa garaati qabdu ulfa ji'a 8 tumanii maal jedhanii ulfi sunillee amma baay'ee miidhaan qabu guddaa keessa jirtu hospitaalarra jirti haadha manaan suni maqaan ishee Iftuu Abbaas kan jedhamtu akkasuma uummata ganda sana keessa Musaa kan jedhamu Khaliifaa Ahmad kan jedhamu Muhammad Abdoo kan jedhamu abaaboo shanee qallabdu jechuudhaani reebichaa fi jarra guddaa keessa jiru amma hospitaala jarri kun ciisaa jiru du'aaf jireenya gidduu jiru jechuudha. Amma namni tarkaanfii akkanaa uummata irratti fudhatu kun eenyu? Tarkaanfii akkasii kan fudhatu mootummaa inni amma ergeeru raayyaa ittisa biyyaa gandoolee fi aanaalee irratti bobbaasee jiru jechuudha. Achuma bakka sanarra kan buufatanii jiran buufanni raayyaa ittisa biyyaa iddoo Ashuunfaa jedhamtu akkasumas Mareesuuqaa, Baamsoo, naannoo Jijimbilaa To'ambii, Shuuraa Maaramoo
hawaasa qotee bulaa kana keessa kan isaan faca'anii jiranii ammas iddoo gabaa kamsii jedhamtu uummanni keenya akka itti gabaa dhaqee galuu hin qabu baay'ee dararaa jira dhalaan keenya gabaa dhaquu hin dandeessu laga bishaanii yoo dhattee qabanii tajaajila irratti geggeessu qoraan tokko dhattee maatiidhaaf waa tokko hojjechuu hin dandeessu dubartii ulfaa intumuu ulfa keessaa baasu abbootii qabanii ajjeesu baay'ee dararamaaf sodaa guddaa keessa kan jiru hawaasi yeroo ammaa jechaadha. Ona Qondaalaa keessa kan jiru amma gondoonni kuni Qondaalaa dararaa fi miidhaan guddaan irra gahaa jiru. Warroota buufanni akkasii waraayyaan ittisa biyyaa irratti bobba'anii. Maal adda bilisummaa Oromoo deeggaruun yakka maal qaba? Biyyi kun biyya sirna paartii hedduutiin bultuudha. Abbaan fedhee paartii siyaasaa fedhee deeggaruu kan fedhee diduu mirga qaba. Inni kun maaf yakka taasisee uummata tarkaanfii sadarkaa kanaa irratti fudhachisiisuu danda'a jettee yaaddaati? Biyya Itoophiyaa keessa haalli yeroo ammaa jirtu dimokiraasii wanti jedhamu hin jiru. Dimokiraasii jechuun abbaa feete mootii dhaaba feete deeggartee dhaaba feete mormuu kan dandeessudha. Garuu biyya kana keessatti dhaaba feete mormuu deeggaruu hin dandeessu. Maaliif isaan hin deeggartu ta'ennaan irreebamtaa, intumamtaa, mana hidhaa seenta. Amma Itoophiyaa keessa kan jiru jechuudha. Diktaatershiippii dugugaa dhala sanyii namaa fakkeenyaaf yeroo darbe naannoo Somaalee irratti kan raawwataa ture Beenishaangul Gumuuz irraas uummati Oromoo kan buqqa'aa turanii sababni guddaa kan ta'aa turu fakkeenya kan fudhatamullee raayyaa ittisa biyyaa kanaa ta'udha. Maaliif achirratti manni buqqa'aa ture, manni namaa gubachaa ture, lubbuun namaa ta'aa turellee amma deebi'ee nurra ga'aa jira. Achi keessatti illee Somaaleen akka isheen hin goone garanaan illee mootummaan Beenishaangul Gumuuz Gumuuzonni akka isaan nurratti hin geggeessinedha kan beennu kan dhugaan isa baaru. Maaliif yoo jetti ilaalte? Amma raayyaa ittisa biyyaa uummata keenya irratti nurratti illee maatii keenya irratti illee akka isaan gochaa jiran waan beennuu fi kaleessa dha'een gadda sobanii maqaa Somaaleetiin qabatanii maqaa Benishaanguliitiin qabatanii geggeessan malee isaanuma gochi Benishaangul daangaa isaan irratti geggeeffamees karaa buqqaatota Somaalee irratti geggeeffamees bifuma kallattii kanaadha. Duguuggaa sanyii dhala namaa ilmaan Oromoo irratti taphachuudha mootummaan kun kan inni jiru malee heeraaf seeraanii afaaniin hin jedhaa gochaati raayyaa ittisa biyyaa irratti geggeessee uummanni keenya nagaan bahee galuu hin dandeenye afamuuzii jala jira jechuudha. Mirga tokko dubbachuu hin danda'u. Dubbachuu dhiisii fi afaan baastee waa tokko kaasuudhaa fi lubbuudhaan jiraachuun Oromiyaa keessa sa'aatii amma baay'ee ulfaataadha. Dararamaa fi hacuuccaa hedduu jala jira. Uummanni keenya illee baasee dubbachuudhaaf eenyutti dubbatata. Kanaaf mootummaan qabna jechuun hin qabnuutu dhiyaata. Akkuma beekamu armaan dura biyyi kun komandi poostiin bulaa turte mootummaa jijjiiramaa jedhaa jiru. Jijjiirama agarsiifnee paartiilee mormitoota maqaa shororkeessummaatiin farrajnee biyyoota ollaa falaa garaagaraa turan biyyatti deebisneerraa biyya kana karaa nagaatiin tarkaanfachiifnaa ilaafi ilaameen baala dhoksaatiin waliin dorgomnee biyya kana ceesifnaadhaan karaa nagaatiin qabsoo geggeessina jedhanii qaamolee biraallee kan yaamani. Ammaan tana haalli jiru Oromiyaa keessa waan akkaan ulfaataadha. Golee Oromiyaa garaagaraa keessaa namoonni bilbilanii rakkinootuma wal fakkaataadha kan isaan nutti himaa jiranii. Addatti immoo lixa Oromiyaa Wallaggaa Arfan dabalatee akkasuma kibba Oromiyaa Gujii Boorana keessa humna komandi poostiitiin bulaa jira. Kanaaf mee amma akka naannoo keetii gochaan ammeenyaa akkatama keessa jirtu naan jettu kanarraa eegalee uummanni Oromoo bal'aan maal jedha? Addatti uummanni gochaan akkanaa irratti raawwatamaa jiru kun wooma callisanii rakkinoota irratti deemaa jiru kanuma ilaalaa jirantu jira moo waan falmachaa jirantu jira moo maalitti jira? Miirri uummataa maal fakkaata naannoo sanitti? Keessumaa gara lixa Oromiyaa gara Wallagga lixaa keessatti wanti jiru qeerroon hin gaadamaa hin ajjeefamaa dabalatee garuma Wallagga lixaa aanaa mana sibuu jala kan ta'e maatii Ajisammaan Tarreessaa kan jedhamu tokko jira. Keessumaa maatii isaa sanaa ijoollee nama arfan qabu nama 3 sanqalleetti kan isaan achitti dararaa guddaa keessa jiru. Mucaa xiqqoo maatii loon tisiruuf illee qabanii kaambii raayyaa ittisa biyyaa keessa kan jiranii guyyaa jimaata dheengaddaa halkan naqanii keessummaa maa bulchiteedhaaf mana kee keessummaa maa bulchite abaa'oo bulchite malee keessummaan bulchine jechuudhaaf jimaata dheengaddaa halkan sa'aatii 10tti seenanii mana guutummaa seenanii cabsanii saanduqa hundumaa kutanii moobaayilii fedhan fudhatanii birrii maallaqa fedhan fudhatanii damma yoo argan hunda isaa fudhatanii haadha manaa 2 qabaa haadha manaa 2 sana isaa wajjin jaartii Ajisammaan kan jedhamu kuni hangammaatti darraa haadha manaa isaa wajjin achi keessa jira. Maatiin isaa guutummaan mana hidhaatti guuramaniiru. Ijoolleen nama qabu ijoollee waggaa 8 gadiiti. Ollaanii yoo dhaqee gaafate isinis hidhata isaanii qabdu hidhata adda bilisummaa Oromoo qabdu jedhanii namoota ollaa isaa dhaqee dubbisullee qabanii hidhaa jiru dhaabbatanii jechaadha.
namoota isaan mana hidhaa keessatti dhaqan yoo dubbisan illee isinis adda bilisummaa Oromoo wajjin isaanii wajjin miseensa waan jedhan qabanii hidhaa jiru. Fakkeenyaaf sanarratti waan isii kaasuu barbaadu gumii abbootii gadaa yeroo jedhame illee amma obbo Bayyanee Sanbatee Oofaa isaanii wajjinis dheengadda kan isaan doorsifamaa turan yoo miidiyaatiin illee hordofamaa ture. Isaan illee yaaddoo keessa jiru. Hawaasi mana keessa taa'u afamuuzii jala taa'a waa tokko dubbachuu hin danda'u. Kanaaf uummanni Oromoo adda bilisummaa Oromoo faana hiriiree kan wareegame kan hafe abilisoomuun saamsa qabaate uummata Oromoo hundumaati. Mee akka waliigalaatti qeerroo bilisummaa Oromoo haa ta'u uummata Oromoo bal'aa dabalatee mootummaadhuma kanatti waraana isaa raayyaa ittisa biyyaa uummata baasuun gocha dugugginsa sanyii kana mirga dhiittaa mirga namoomaa kana raawwataa jiruuf akka waliigalaatti dhaamsa qabdu maali? Ani gama mootummaan itti tasaa'u gama hawaasaatiin kan hin dhaamsa dhaamuu barbaade. Tokko mootummaan raayyaa ittisa biyyaa hawaasa keessa diriirsee hawaasi dararamaa jira waan ta'eef raayyaa ittisa biyyaa kana hawaasarraa dararaa kana kan dhaabu ajjechaa fi hariirsaaf gaalumsaa kana uummatarraa saamicha kanallee akka inni dhaabsisu raayyaa ittisa biyyaa kana hawaasa keessa akka isaan hin sochoone maaliif nyaachistee fi akka hin gaafatan maaliif mirga qaba dirqamee osoo dirqamaan na nyaachisitti jedhe ta'e uummanni sun ofirraa himachuu danda'a waan ta'eef isa kana raayyaa ittisa biyyaa hawaasa dararuu kanarraallee mootummaan akka irraa dhaabsisuudha. Kanaaf hawaasni immoo nageenya isaa eeggatee misoomaa fi gara fuulduraatti dhimma filannoo irratti illee qophii akka inni godhudha. Ayyee yaada nuu kennitee maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin hedduu galatoomi siin jenna. Ayyee galatoomaa injifannoon uummata Oromooti. Uffatamee lammiin koo kan saaf dhiibame kan nuuf hin galle kan saaf jibbamu qomoo qooftu waan hin mallee. Diinni nu marsee nu nyaachuu maamnuutti erganii nutti hirkatanii nu buuqqisanii dhaaluuf maatti hirqamadee. Lammiin koo goota jajjabii akka maqaasaa biyya ofii salphaatti maaltu gadhiisa. Lammiin koo goota jajjabii akka maqaasaa biyya ofii salphaatti maaltu gadhiisa. Mee kottaan duutaa falmannuu tokko taane barumaan roorroo faarsuun kun hin taane. Mee kottaan duutaa falmannuu tokko taane barumaan roorroo faarsuun kun hin taane. Saartuu Bakkalchaa Agaatii godina Arsii aanaa Colleetii irraa dabarsaa jiran kana godina Arsii baha aanaa Collee maanyaa laga bunaatii fi maanyaa daraartuu keessa namoota baay'ee walitti qabaa oolanii waraanni mootummaatii fi korri bittinneessa. Maali sababaan isaa walitti qabaniif? Sababiin fi shaneedhaa meeshaa shaneedhaaf asi kuurtanii meeshaa lolaattu mana keessan jira warra asitti shaneen ijaartee shanee deeggaraa jiru miseensa shaneeti jechuudhaan guuranii fidanii. Namoota kana waliif guuraniiti achi keessatti haga nama jahaa galgala kana fidan jechuudha. Tokko miseensa bilisummaa Oromoo kan ture Nuurii yookiin immoo Marga Waabee kan jedhamu lammanni isa Eebbaa jedhama mucaalleen inni yaala dhuunfaadhaa qabachi keessaa sadaffaan immootu Shukkar Qabiiruu Seenjaamaa kaan obboleeyyan isaa namoota sadiin jira. Kanneen kana fakkaatanii ijoolleen tun rakkoo tokko osoo hin qabaatiin hariiroo dhaaba kanaan qabdanii fi shan hidheechuuni. Uma tokko inni jiru akkanuma akkaanii ijoollee bulchoota qeerroodhaa kan biyyaa yaadu kan sabaa yaadu kan duraan seeraan filamee hawaasni jaalate aangoo irraa buuftanii kaabinee durta ummata balleessaa turte biyya saamsisaa turte har'allee fiddanii aangoo irra dachaaftanii jechuudhaan. Ijoolleen waa'ee kanaa waltajjii irratti fincila kaafte tanaan duraa isin warra ilaalcha shaneedhaa qabu shaneedhaa warra shanee ijaaree asitti meeshaa lolaa bitee fi shanee asitti ijaaraa jiru warra humna isaanii jajjabeessaa jiru jechuun. Ayyee isa kanaaf uummanni naannoo immoo maal jedha? Uummanni naannoodhaa baay'ee duuba dhufe uummanni manguddootaaf qeerroolleeni badii malee mana namoota kanaa dubartootaa fi ijoollee tumanii manaa gayyaasanii erga jara fuudhan booda meeshaa lolaa mana keessa barbaadaa turanii waan milkaa'aniis hin qabani. Hidhaadhaa fi reebichi kun durraa fuunee du'ii nuti maali badiin namoonni keenyarraan tana fi reebamanii dubartootaa fi ijoolleen tumamanii manni isaanii seeraan ala dhufee sakattamuuf maali waanummaan badiin isaanirra mul'atee hennaani. Badii warra humna shanee ijaaree shanee sochoosaa jiru warra shaneedhaa meeshaa qopheessaa jiru jedhaniin.
waan amma deemaa jiru kanaan wal qabatee dhaamsi ati mootummaa gocha akkana kana raawwatuuf haa ta'u uummata Oromoo bal'aaf qabdu maaltu jira? Mootummaan kun uummata Oromootiif bakka bu'ee miidhamaa fi dhiibbaa fi hidhaaf dararaa uummata Oromoo irraa achi ka'a jedhee bakka inni fakkii ta'ee achirra ta'ee bakka hawaasa keenyaaf immoo fedhii isaaniin guunnee daangaa Oromoon kabachiifne uummata Oromoo ajjeechaaf ulee reebicha irraan dhoorginetti waanni kun waanni ati bu'aa uummata Oromootiif buufte hin jirtu yoo kan uummata Oromootiif dhuguma waadaam galee achirra ta'e uummata Oromoo tajaajilette afaaniin suuraa taatee sobuu miti kabajaaf naamusaaf daangaa fi ulee fi ajjeechaa reebicha uummata Oromoo irraa akka kabachiiftoo kan hin ta'in hawaasni keenya immoo bakka jirrutti nuti hidhaa fi reebichaaf ajjeechaan qabsoo teenyaaf duula hidhannoo keenyaarraa wanniif duuba nu deebisu hin jiru. Kanaafuu heerichaaf seerichi jiraata taanaan mirga namoota kanaa akka kabachiise akka eeguuf yoo san hin jiraanne ta'e uummanni keenya yoomiyyuu ulee fi ajjeechaaf reebichi isaanii qabsoo teenyaaf lammii yaaduu fi gargaarsa adda bilisummaa Oromootii godhullee yoomiyyuu duuba hin deebinu. Abdii qabnaa isirratti amannaa Oromummaa keenyaa fi kun akka mirginni uummata Oromoos kabajamee daangaan Oromoolleen kabajamuu fedhiin uummata Oromoo akka guutamuu ajjeechaaf reebichi uummata Oromoo irraa fi qeerroo Oromoo irraa fi qeerritti irraa akka dhaabatu jedhaan. Ayyee yaada nuu kennitee maqaa dhaggeeffattu sagalee bilisummaa Oromootiin hedduu galatoomi siin jenna. Injifannoon ta'u uummata Oromoo. Naaftu uffatamee lammiin koo kan saaf dhiibame kan nuuf hin galle kan saaf jibbamu qomoo kooftu waan hin mallee. Diinni nu marsee nyaachuu maamluutti erganii nutti hirkatanii nu buuffisanii dhaaluuf naatti hirqamadee. Lammiin koo goota jajjabii akka maqaasaa biyya ofii salphaatti maaltu gadhiisa. Lammiin koo goota jajjabii akka maqaasaa biyya ofii salphaatti maaltu gadhiisa. Mee kottaan duutaa falmannuu tokko taane barumaan roorroo faarsuun kun hin taane. Mee kottaan duutaa falmannuu tokko taane barumaan roorroo faarsuun kun hin taane. Ofisi manneetu ofirratti goobsineetu karaa baanee galtu dammeeraarrallee. Falli kanaas nu harkadhaan nu galleen mallee. Sila akkasan taatu quuftees mataa tollan baatu walii galtee marabbaa dammeetu malee. Tokko lolee tokko taa'u maal nuti mee waliin laallu kan sabamus kan keenya inni du'us sabun keenya lammii koo callisu mallu. Dhufnaan simanne fagoone soorrees dabbeebne kaloone callisnaan gowwaas dhusee keenyaaf dhufetu qabsoof gadeencha tuqxee ofitti kaaftee. Diinni kan keenyuma keenyaatti erguu wal nuuf fichisiisa keenyumatu keenya jeesee dhiiga barataa lolaasaa taasisa irbaata rasaasaa. Maali jarri warri booyyee kan maaliin waan qulqulloofne. Dhiigni Oromoo si lola kaanee lolee fichillee ni baafannaa hafuu taatu. Qabeenya abbaa keenyaa iddoonoo falmannoo eenyu dhillaannu harumaa bakka jaajooraa taanee namnu koo eenyu dhillaannu iccitii facaasnoo walii haguduunfannoo eenyu dhillaannu haala kaattirkachuu wal saaxilooniif nu koo eenyu dhillaannu Dubbiin lafa keenyaa nu meenyu nu dhiifnu. eenyu dhillaannu Fincillee loluu dhaqabbiin kabaanu kan. eenyu dhillaannu Hambeenyu wallaalaa keenyallee gurfannu. eenyu dhillaannu Sichi wantoota baabachuun hin jiraannu kan. eenyu dhillaannu Barataaf barachuu dhabnee nama meeqa. eenyu dhillaannu Uumaa soo gaafateen turreerra barmeeqa kan. eenyu dhillaannu Hamba kutanneerraa duutiis laman jirtu. eenyu dhillaannu Bilisummaa naqaa qoosaaniin argamtu kan. eenyu dhillaannu 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 eenyu dhillaannu
Egaan dhaggeeffattoota keenya jalqaba irraa hanga xumuraatti nu wajjin taatanii sagantaa keenya hordofuu keessaniif guddoo galatoomaa isiniin jechaa qophii itti aanuun hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof.